Referra. Okay, shibafa dumesti tikabi melalla. Referra kabanan kutiti achuma ka inshallah. Ashina. Kuna. Basi tinu garsiisime. Maalin kun? Saudi warriya charger tana suma allala. Basi ofirraati. Ofirraa baasti haa qabattu. Maqasiin hin jiru yookiin wanti wayitiin kutaa suuteedhaati. Billaa wayitiin. Kunuunti. Eessaa ba'ee? Mee irraa baafte? Okay. Hayye. Achuma kaa'ee inshallah achuma kaa'e. Tole hayye. Achuma kaa'e. Lammata deebiseen kaawwatiin tole. Hayye harka akkas qabe nafaan ol. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaa nan baya. Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera. Yesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee Yesuus Isaa jedhe gowwaa Isaa jedhe waaqa akka hin taane keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera. Allahu akbar. ما شاء الله بليتي كينيا الحمد لله رب العالمين. يا ربي يا الله بديكونا ديسي جبار ما سما إن كدو يسوسي دوغان دوما الله نستوكما يسوس وكانتاني inta usgonkuma wakadana jedhu yeroo samii jiru waqana mas jedhu osoo nyaataa jiru nyaanni siif hin malu yaa gooftaa razzaqu
كالرقاهين كبني يا ورا الكلبو يلن بقو سرا يمي مصادق باريا دكامانين توكل خالق يا ربي يا الله بديكونا ديسي قبار منسوما إن كدو يسوسي قبار منسوما إن كدو يسوسي أبوك سبلتي كين يسوسي إن كرتو جتكاتي رب الله سنكرتي الله أكبر الله أكبر الله نجاجناني أبو الله أكبر خالق وهندا هنكبورة فيتي يسوس دمي رفي تتبع قبنا في ميقا كبيل لي إجا قلبي الله غفتا هندا هنكبورتي إساف ملين سقد يا بود إيسي ميمينا كيسير تايرو تكا بليس ربي سياقا جيد جمالي والله أستاذ dhageettani wallaahi waa takka osoo nam takkaan waa itti himin laalteetuma akkasumaan ufumaa isheetii dhufte warroonni as jalatti jechuun namuma musliimaa akkasitti deebisaara jira haa dhagaaniif wallaahi billaahi yoo musliimonni wallaahi jennaan ammoo waan haqa ta'u qofa irratti jenna wanna ilal irra deebiin qabne tokko irratti wallaahi wabillaahi watallaahi biyyattiin tun dura ortodoksii turte wallaahi akkanumatti ilaaltee hawwitee islaamummaan dhugaadha itti na xeebisaa jettee anuu shakkeetuma akkasumaan torbee tokko muduu tursiise har'a gama keessan fide malee isheen wallaahi durumaan kiristaana turte amma ammoo jaalattee kara maatii ofii deebitee warra bira turte sanirraa kara amantii dhugaa gara amantii kee kadhalootaatti deebi'attee har'a shaataa qabatte alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin jazakallahu khair inshallah warri ammoo as jala deemaa akkasi barreessan sun haa dhaga'anii fi kana dubbadhe ustaaz abshir ayyo maqaa moggaasaa fi jedhanii maqaan ishii durii maaliyu Anabasu firtan እናት ኦቦሌቲ ቀሌ እኔ ላውጣልህ እናት እስቲ ባሴ ሳተኒ ኡስታዝ ያባፍቱ jechawatu jira ani baasu kan chaatu shatijaati bilbilaan hordofaatti abaaftu tiisiitii biyya naannoo biraa jirti isheen illee abaaftuuf ayyee hayaati jette hayaati habibti jedhe nashiidaan tokko haye ለናታል እንግዲህ እህቴም ከእንደታለሽ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል መስላይ እሺ ኒድ حياتي كلها لله جنان حياتي كلها لله እሺ ono obboleetu silkiin biyya biraa irraa subsisaaraani amariñaadhaan haasaarti maashaallah xiqqoo tokko nageenya akka bakka jaalatteetti maqaa sanii naa jaaladhaani maqaa saniin jetti jaallanneerra sirriitti jaallanneerraatu baga jaallatte isheenis baga jaallatatte obboleettiidhaanis baga gammadde jedhiini isheen kunis baga gammadde islaamummaatti dhufanii immoo taa'uun hin jirtu barachuudha keessaan nu dubbisi kunoo abdii Muusaa ka jedhu kana dubbisiti inshaallaati hin baratta barumsa dirqama barumsi islaamummaani beekumsa irratti ijaaramti islaamummaan malee akkasumatti miti inshaallaati dhuftee hin baratta ishi barumsi dirqama